akkasii mudatu yoo jedhame yaadii ajjecha eega jedhame nama tokko reebanii irratti dhukaasanii konkolaataa jala rukutanii namni suni utaalee tubboo keessa bu'ee qoshaashaa keessa deemee lubbuuf baraare malee guyyaa san lubbuun isaa ba'ee ture sii galee jira. Kanarratti hundooftee Qananiin maal jettee torban tokko dura otoo ati waa taatee jiraatte ani sirraa hafee jiraachuun barbaadu jecha jedhu Andualemiif deebistee jirti. Jaalalli isaaniis hamma kana asumaanuu jechuudha sii galee. Amma dhugaan kana ture wallahi dhugaan kana ture ijoollee lama qaba wallahi rabbiin guyyaa kana ijoollee kiyya ila hamaa irratti haabuusu wanti iddoon isaa walii qaban hammana ture. Andualem Qananii duuba jiraachuu nama hin barbaanne Qananii Andualem duuba nama jiraachuu hin barbaanne jaalala akkanaati kan isaan qaban bakka. Taariq qaamni addaa kan buus godhee istirasiitti addaa keessa isuu galche jiraachuu danda'a. Sana kanuma wajjin ilaallu ta'a dhugaan jiru kan. Okay. Oro. Afacho kenna afacho. Sinif kenna afacho. Like YTG gaafadhu meetu model seenaa sun dura YTG gaafadhu. TG beektaa seenoo. Okay. Look. TG mucattii jedhamtu. TG just TikTok makana ratti yeroo dura Qananii live akkasfaa gaggaltu isa tokko jira miti turee jira Luukoo tarii waggaa yookiin immoo ji'a 8 akkas dura yeroo sanatti dhuftee koomentii barreessituufa haa yeroo wajjin jedhanii dhagaa tarii immoo akkas yeroo bilbilaanillee haasaan dubartii tokko osoo hin ta'in 2-3 akkas hiriyoota qabdi hinaasuuf hiriyoota wajjin yaaduma gaarii jechootuma gaarii walii deebisan kanaan alatti mana dhufanii hiriyaa dubartii Qananii mana Andualem keessa kan argeen hin beeku. Ya galamnu namoonni baay'een akka kaasaa jiranitti TG'n best friend Qananii akka taateedhaan isa akkasuma rashiin beeku garuu immoo duratti toora TikTok ishee irratti akkuma maxxansite dhoobdee turte sun egaa editingis ta'uu danda'a shooppitee dhufuus danda'a dhugaas ta'uu danda'a kan jedhu yaada namoota baay'eedha waan ta'eef sanarraa waan beektu yoo jiraate akka nu kaastuuf ture. Akkuma jedhame wantichi editing ta'uu danda'a garuu mootu ila wanti jiru sababni isaallee Qananii mal jetti beektaa yeroo baay'ee waan ergaa maatii isii kana waa'ee gaa'ilaa kana maal yeroo wanni jedhamu hinaasofna ana wajjin sirriitti haasofna beektaa hin kolfina anaatu baay'ee namatti dhiyaata buna waliin danfisna yeroo achi deemu yoo isiin nyaata dalanagde ani buna danfisa. Maal naan jetti bar jaarsummaa Harargee naan jette Libaanataa fi jimaa erganii haati yoo Libaanata aarsite abbaan yoo jimaa hiike taate dubbiin taate waliin jenna sii galee jira. Hangana dirasii tokko haasofnaa gammachuu itti qabdi Andualem isiirra dhiibbaa hin qabu dhugama kaayyoo waliin qabanii jireenya isaanii immoo jiraachaa jiran akkuma gaariitti baay'ee isa sappoorti gooti hojii isarratti baay'ee Andualem sappoorti gooti isitu dhibbata hojii Andualem caalaa. Kanafi homa tokko shakkiin isin qabdu maal isin qabdu hin jiru sii galee jira wanta shakkitullee jira bar maal dhugaan karaa isin irra Model seenoo maal labiif seenoo Facebookii qabdi ishiin. eenyu. Okay, fuula Facebookii ishiit irratti maarchii keessa maal barreessite afaan Ingiliffaatiin jireenya kiyya ati kan jettu akka waliigalaatitti jireenya kiyya waan baay'ee barreessite achitti jireenya kiyya gaafan ani kufe hanna maal jettee barreessite waan san agarteer taate. Iddoo kamirraayyuu uf qusadhu wanti akkana akkasii mudatu hin barbaadu. Luuk wanti akkana akkasii mudatu yoo jedhame yaadii ajjecha eega jedhame nama tokko reebanii irratti dhukaasanii konkolaataa jala rukutanii namni suni utaalee tubboo keessa bu'ee qoshaashaa keessa deemee lubbuuf baraare malee guyyaa san lubbuun isaa ba'ee ture sii galee jira. Kanarratti hundooftee Qananiin maal jettee torban tokko dura otoo ati waa taatee jiraatte ani sirraa hafee jiraachuu hin barbaadu jecha jedhu Andualemiif deebistee jirti. Jaalalli isaaniis hamma kana asumaanuu jechuudha sii galee. Amma dhugaan kana ture wallahi dhugaan kana ture ijoollee lama qaba wallahi rabbiin guyyaa kana ijoollee kiyya ila hamaa irratti haabuusu wanti iddoon isaa walii qaban hammana ture. Andualem Qananii duuba jiraachuu nama hin barbaanne Qananii Andualem taariq qaamni addaa kan buus godhe. Nama filachuun beeytan Facebookii waleerumtan Facebook WhatsAppii waleerumtan imo waleerumtan imo waliiqtan maatiin keessan quban qabu
namni feesbuukii wal fuudhee feesbuukii walinii kobboleeyyan kiyya wassaappii wal fuudhee wassaappii walinii kobboleeyyan kiyya jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisee kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenya koo kan jaalalaa isin bira haa ga'u isiniin jecha har'a viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turaadha. Viidiyoo kana sheerlaayik gochuudhaan namoota hedduu biraan gahaadha. Akkasumas warroonni yaada fi qeeqa qabdan koomentii jalatti barreessuudhaan yaada qabdan ibsachuu ni dandeessu. Gaafis akkasumas wantoota dogongora ta'anillee sirreessuu dandeessanii. Egaa viidiyoon ani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe torbii kana keessa gaddaa Oromoo guutuu osoo hin taane gadda Itoophiyaa guutuudha. Moodellistee Qananii addunyaa lubbuudhaan dachee kanarraa boqachuun ishii baay'ee nama gaddisiise. Akkasumas sababa du'a haadha mana isaa Andualem Hiriyaa karaa mana sirreessatitti darbamuun isaa akkuma nama gaddisiisu ta'e. Egaa ani asirratti viidiyoowwan hojjetamaa ture akkuma kiyya kana namoonni hedduun viidiyoo liivii nama jalaa deemnee waraabbannee poostii goonu jirra. Haa ta'u malee jechuudha asirratti wanti ani jechuu barbaade viidiyoon nuti fudhannu jechuudha. Viidiyoon nuti fudhannu viidiyoo sun hangam viidiyoo filachuu qabna jechuudha. Yeroo viidiyoo fudhannu amma maal irratti dubbachuu barbaada isinitti fakkaate viidiyoo yooni maanyan tokkoffaa yooni maanyan kufaatii Oromoo malee du'a Oromoo malee jiraachuu Oromoo gonkumaa nama kaayyoo hin qabnedha. Nama yaadee hin beeknedha. Oromoo irratti waan gaarii hojjechuu, Oromoon akka waan gaarii argatu, Oromoon akka artistiin Oromoo akka guddatu nama hin barbaanne keessaa warra Amaaraa keessaa isa tokkodha. Oromoo cabsuu, Oromoo qeequu, artistoota Oromoo ajjeechisiisuu akkasumas siisisuu maqaa isaanii balleessuudhaan kan beekame isa. Garuu jechuudha yeroo inni liivisa silaa hojiin qabu 24 hours TikTok irra warree dubartoota akkasiin beekama. Yeroo inni mana isaa banatee Andualemtu achiis taaffinoonoo yeroo jedhu ijoolleen Oromoo achi jala dhaqxanii isa jala deemtanii dhaqxanii fudhattanii Andualemtu akkatti ajjeese jedhattanii viidiyoo isaa fuutanii poostii gootan. Dhugaa I am so sorry. Achitti baay'ee nama gaddisiisa. Viidiyoon nuti fudhannullee adda baafachuu qabna jechuudha. Tokkoffaa namichi kun artistii miti Itoophiyaa Oromoo guutuu hin jaalatu. Kana eenyumtuu hin beeka. Kufaatii artistoota mana hidhaatti darbamu artistoota akkasumas ajjechaa isaaniiti kan barbaadu malee guddina artistoota Oromoo miti, guddina beektota Oromoo, guddina siyaastota Oromoo hin barbaadu namichichi. Hin beeka kana hunduun jechuudha. Kanaafuu jechuudha warra isa deemtanii viidiyoo isaa jala waraabdattanii ijoollee Oromoo akkasitti ta'ettan no hin godhina. Hin godhina achuma xufisaatii haasaatu inni waan isaa asif fidina. Egaa kan biraa mooyituu jechuudha. Dhugaa akka obboleettiin ishee viidiyoo jalqaba dhaggeeffattanii jiraattan hiriyaan ishee kan yeroon ani mana ishee dhaqee yoo isheen waxii daffistu ani buna daffisa jettee seenaa ishee beektu kan dubbattu jaalala akkam akka isaan jidduu jiru yoo himtu dhugaa waaqayyoon namni kamiyyuu jireenya keessatti noormaalii ta'ee kan hin jiraatu rakkoon hedduutu jira jireenya keessaa. Jireenya bu'aa bahii qaba. Hunda san immoo waataniiti kan jireenya jiraachuu danda'an malee namni kamiyyuu noormaalii matoo dhibba keessaa parsantii dhibba keessaa dhibba gammachuudhaan kan jiraatu. Eenyumaa haa ta'u dachee kanarra lubbuu qabaatee jiraatee parsantii dhibba gammachuudhaan kan jiraatu hin jiru. Parsantii 95 gammachuu kan qabu nama akkamitti tole kan nama akkam jechuudha. Kanaafuu jechuudha dhugaan hanga ba'utti isallee waaqayyo gooftaan dhugaa isaa haa baasu. Rabbi nagaadhaan achi isaa baasu. Obboleettii teenya boqattes waaqayyoon mootummaa isaatiin ishee
mirga qulqulluu ta'a ishee oolchuu lummaati ishee firoottan ishee akkasumas jalatamtoota ishee hiriyootas hundaaf jajjabina hawwina garuu waan tokko osoo dura murteessuudhaaf dura waan tokko jechuudha waan beekne tokko irraa namoonni baay'een dubbachuudhaaf jarjarra kun immoo ta'uu hin qabu maaliif dhugaan guyyaa tokko hin ba'a Andualem amma kan gara mana hidhaa geeffame sababa itti duute qoratamuu fi malee yookiin immoo inni ajjeesite wanti jedhamu sooshaal miidiyaa kanarratti poolisoonni sabbuu kaatuun isaatis akka jedhutti hin jiru kana beekuu qabdu kanaafuu callistanii osoo dhaggeeffattanii bareedaa isiniin jechuu barbaada egaa yaada fi qeeqa yoo qabaattan komentii jalatti barreessuudhaan na beeksisaa isiniif deebisaa iddoon dogongoratti immoo dhiifama isiniin jecha viidiyoon irraa qabadhe isiniif dhiyaadhe asirratti xumura viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jechuun jaaladha